Haati manaa artistaa Haacaaluu Hundeessaa har'as akkuma boosetu. Viidiyoon isin argaa jirtan kun yaadannoo waggaa lammaffaa artistaa Haacaaluu Hundeessaa tamsaasa kallattii irraa kan fudhatamedha. Uummanni Oromoo akkasuma maatiin Oromoo gadda artistaa Haacaaluu Hundeessaatiin guutamee jira. Waggaa lamaan har'aa galgala guyyaa baay'ee gaddisiisaa ture. Uummata Oromootiif guyyaa madaa'aa ture. Har'as madaan artistaa Haacaaluu Hundeessaa akkasiin uummata Oromoo boonsisaa jira. Haati manaa artistaa Haacaaluu Hundeessaa waan hedduu dandamattee har'a geechee jirti. Haa ta'uutii jaalala kabajaa fi ulfina inni saba biraa qabuun onneen uummata Oromoo boo'icha keessaas ammas waan ba'een fakkaatu. Kana kan ta'eef artistaa Haacaaluu Hundeessaa du'uu isaa qofa osoo hin taane gumaa isaa malee hanga har'aatti jiraatutu nama guba. Oromoon miliyoona 60tti lakkaa'amu artistaa Haacaaluu Hundeessaa mararfatee boo'ee isa yaadachaa jira. Waan nama ajaa'ibsiisu keessaa artistaa Haacaaluu Hundeessaa namoota jaalatan qofa osoo hin taane warri isaa ajjeesellee har'a taa'eetiin wajjin boohaa jira. Artistaa Haacaaluun jabaa hayyuu fi goota gaafa xiiqii ta'uusaa kan uummanni addunyaadha isaa beeku. Guyyaa har'aa waggaa lammaffaa isaatti yeroo yaadatamutti uummanni Oromoo iddoo yaadannootti boo'ee boonsisee mararfatee viidiyoo kanaan nu barsiisaa jira. Haacaaluu Hundeessaa ammas onnee keenya keessa jira. Garuu gumaa baasuu dhabuun keenya ammas madaa lammataa ta'ee nutti mul'atee jira. Artistaa Haacaaluu jaalatamaa fi kabajamaa bakka jirtutti lubbuu kee jannataa waggaa waggaan akka bosonaa jiranii baroonni darban hundumtuu saba koo gaddaa boo'ichaa. Kan garaa kee garaatti qabatte sababa kiyyaan uummanni Oromoo hin gaaga'amin, hin beelayin, hin du'in, qeerraan godaanin jetteetu gad of cabsite dhugaa kee qabatte walii abboomamta. Kan isaan wal tuffatanii uummanni keenya dhumaa jira.